Wah, sharer gona raga ma sharer. Bayin Rami Abdu okay. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Shay bareedaan barbaada. Wallahi. Share godhame baleeyyan kiyya. Shay bareedaa sa. La bidun sukkar. أبغى بدون سكر بدون سكر بدون سكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بليان كي شير أكو مقالتني شير قدامي dhimma ijoollee keenya hidhamtoota mana hidhaa Riyaad yookaan immoo Saawudi Arabiyaa guutummaa dhumatti keessa jiran irraa xiqqoo yaadan qabuun dubbachuu barbaada. Wanta tokko Oromoon keenya yoo dubbatan malee galuufi dubbannu gaama irraa dubbannaa sheernaa godhaa namas naaf fidaati. Barakallahu fiikum. Nama naadan isa yeroo ammaa kanatti qorri sammaatee jira. Sheer godhaadan isaati nam tokko sheerii bakka lama sadiitti sheer godhaa. Barakallahu fiikum. Sheerii lama sadi godhaa. Garee irratti guruppii irratti sheer godhaa hundi keessanuu hin dubbanna. Namni xiqqaate immoo. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyya akkamitti jirtu nagaadhaa fayyaadhaa bagaarra geessanii kan yeroo wannoon galee dhufee yeroo fitnaa dubbatu dhaggeeffatu hadda utaalloon sanatti jira. Utaalloon jiru ijoollee obbolaa kiyya yookiin hiriyoota kiyya sagalee ta'uu yookaan immoo rakkina amma deemaa jiru kana dubbachuudhaallee nan daangessine na dhukkuba dhugaa du'aayina godhaa asumaanii utaalloo wayit na dhukkubbii jirti du'aayina godhaa. Barakallahu fiikum. Gara qabxii kiyyaattan seenaa innis erga sagalee ta'uu fi jalqabne ijoollee biyya Saawudi Arabiyaa keessatti hidhamanii jiran waggaa gahuuf kaara. Koronaan bara 2019 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti erga dhufee biyyoota adda addaa yookiin biyyootuma addunyaa kun balbala cufatte sababeeffate ijoolleen keenya lammiin Itoophiyaa hedduun mana hidhaatti guramanii hafanii jiran. Mana hidhaatti erga guramanii hafanii jiran sababa garaagaraatiin jechuudha. Sababa garaagaraatiin kaan hatee qabamee kaan dalagaa keessaa qabe. Irra garuu parsantiin 90 rabbitu beeka. 90% hanga ani beekutti ummatuma dalagataa qabame namuma dalagataa qabame namuma karaa deemaa qabame tan beeka jechuudha. Kana hundi keessanuu ni beektu warri hiriyoota keessaa qabdanus warra obbolaa keessaa qabdanus warri firoota keessaa qabdanus akkasumas immoo warri miidiyaa irratti hordofaa jirtan namni nagaan hangam akka ta'e namni balaan namni shiraan deemu yookiin sharrii qabu hin jiru jechuutu hin taane namni nagaan hamma ta'e hangam akka ta'e namni wallaalee hin jiru yoo xiqqaate parsantii 95 yookiin 90 ta'a inni tuma gadi xiqqeessanii yoo fudhanne jechuudha. Kana jechuun kan karaarra deemaa dhufee qabame kan huduuda garaa qabame yaada utaanaan raamadaana 10 wayitti barreen gaddaa bara darbe mootummaan Saawudi Arabiyaa karaarratti Huuthiin achi buqqiftee ol deebiftee ol gadhiifteennaan mootummaan karaatti qabee
mukayyama yookaan immoo keemaa jedhan hundeessee ummata xiqqaati naannoo 20,000 taa'an gaafa sana qabamee achi buutee ummata sanaa samba yoodaatti wanti barame hin jiru jechuudha. Maaliif akka dhoskanis nuun gallee hin baasiin dhaqee gaafates jira natti hin fakkaatu akkam beekutti. Ummanni sun gaafa sana dhufee huduuda cabsee galee malee wanti inni godhe hin jiru wamaaniifati goone cabseetuma seenee ol dhufee gara biyya kanaatti ol dhufuudhaaf baqatee biyya kanaatti ol dhufee mootummaadhaan qabamee kaan mucaa ofirkaa qabaa kaan daa'ima qabaa kaan ofumaafuu dhukkubsataadha kaan ofiifuu akkatti jiru jira kaan maatii guurii achi ol dhufe jechuudha. Inni kun jechuun ragaa keenya namoonni nagaan mana hidhaa keessa hedduun akka jiran jechuudha. Namoonni nagaan mana hidhaa keessa akka jiran hedduu akka ta'an lakkoofsaan warra badii dalagee qabame akka caalan ragaanuuf bahaa jechuudha inni kun. Ammoo irra deemnaanis mazraa'ota garaagaraa keessaa akka naannoo Harjii, Muzaahmiyaa warri beekan beeku as xariiqa Harjii, xariiqa Haayir warri mariyaa keessaan baana bar warri kun birkaa ijoolleen waadii dawaasir ka qabamaaran ilaa hangaa ka qabamaaran mazraa keessaa fuudhamaaru mazraa keessaa qabamu bakki jarri qabaman mazraadha yookiin bakka hojiiti jechuudha. Mazraa namni hin beekne bakka hojii bakka qonnaa akkasumas bakka tiksa'u bakka reewwan yookaan immoo gaala yookaan waan akkanaatisanii namni qabame parsantiin isaa hedduudha jechuudha. Warri magaalaatti immoo gaafa deebinu warri magaalaa nuti beennu magaalaa akkana keessatti wanti nuti beennu warri qabame hanga sabakkeedhaa qabame hin ga'u. Asfaa naannoodhuma as magaaluma kanatti dhiyoo Janaadiriyaa jedhamu ummata yoo xiqqaate naannoo 3,000 ol xabu gootechi qabde jechuudha. Ni qabame miti erga waggaa darbeetii numa qabamaara. Waggaa darbeetii as yoo xiqqaate istabala jedhu jarri naannoo intuwannoo jiran Janaadiriyaa jiran kun istaballi maal akka ta'e ni beeku. Istabala jechuun bakka gaallee yookiin fardi itti tikfamtu. Istabala kan ta'u keessaa yoo xiqqaate nama 5 nama 6 nama 7tu qabame. Baarakallahu fiik. Shukran. خلاص مشكور يا شيخ. yoo xiqqaate nama 5 nama 6tu qabame istabala ta'u keessaa ka qabame hanga yoona kana gadi hin bu'intu jira jechuudha. Si galee kana hunda kana keessaa kan gadi hin bu'intu jira jechuudha. Maali ani wanti kana hunda kaasee asii gamanatti kaasee sini dubbachuu jiru waa'ee namoonni nagaan namni nagaan nama meeqa ta'e namni dalagachuu barbaadaa biyyaa bahee qabame yookaan immoo maqaa biyya ofiis hin balleessine hannattis hin bobbaane namni akkuma kootiif akka kan kennan dalagadha jedhee bahe parsantiin isaa hedduu akka ta'e lakkoofsi amma nu kaafne kun hundisaa ragaanuuf baha jechuudha. Tole as deebine gaafa immoo achi addeebinu ummanni keenya kun warra waa balleessee qabametu jira. Jarana warra hanni ummata keenya biratti akka waan halaali. Sobni ummata keenya biratti akka waan halaali. Sini galee warri waan akkasii balleessee qabame immoo akkam akkamii jennee yoo fudhanne jarana biyyi kun biyya qoosaa miti. Biyyi Saawud Arabiyaa yookaan Saawudiin kun biyya qoosaa miti yookaan biyya abbaan arge dubbatee nagaan bahu miti jechuudha. Seerri jaraa akka malee hamaadha. Sini galee seerri jaraa warra beekutu beeka. Seerri jaraa akka malee hamaadha, akka malee jabaadha, akka malee mummas waan nama lammii biyya biraa ta'e ajnabii waan kana irratti waan seera baay'ee gadi jabaataa wayiiti seerichi. Kanarraa kan ka'e ummanni keenya maal godhaa ture warri mazraa keessatti nama ajjeesee qabame fakkeenyaaf ka mazraa boodatti deebina asuma Janaadiriyaa kanatti waggaa 2 waggaa 3 dura kan namni ilaalu kun ragaanaa bahu kan namni dhaggeeffatu viidiyoo kana dhaggeeffatu hundi isaa ragaanaa bahu Janaadiriyaan bakka ijoolleen keenya itti aara galfattu. Si galee bakka namni ogummaa malee dalagatee galu ture. Naannoon kun as Janaadiriyaa kana naannoo namni ogummaa malee waa eeguu dandeessa taanaan fakkeenyaaf farda eeguu dandeessa taanaan hoolaa eeguu dandeessa taanaan eeguu qofaaf raatibaan si qaxaranii qacaramte raatiba gaariidhaan namni raatiba keessirraa muruun jiru akka gaariitti
nam achi maatii ofiis gargaaree biyya ofiis fayyadee hedduutu jira waggaa 2 dura. Balbala cufaa deema gariin namaa mafaatii halkhayriidha gariin namaa immoo magaalii qalkhayriidha namni tokko immoo isa akkasii mudatee bara 2018 irraa kaasee ummanni keenya warri harki deemee bare warri harki waa balleessee bare warri waa godhee bare warri waa balleessee bare maal gochuu eegale isinii galee asmanfuwaa ijaazaa bahanii gaafa gaddeebi'an konkolaachisaa taaksii yookaan konkolaachisaa limuuzinii karaatti qabanii ajjeesan mahaxxaa jaras bakka jedhanutti qabanii ajjeesan jedhan. Na dhaggeeffadhaa sirriitti waan kana sirriitti keessa beeka waan ta'eef qabanii ajjeesaniiti ukkaamsanii bira darban dhaggeeffadhaa. Ka waan kana hojjete nama 2 yookiin nama 3 ijoollee naannoo Janaadiriyyaa kana keessa jiran nama meeqa bayas jalaa waa'ee Abiyyi natti naasanii cablaaqaa bayya keessa waa'ee Abiyyi gizee kana keessa natti taa'ee biraati bayyi anka rakkina lammii kan koo biyya kiyya keessa jiru waan keessa jiru furmaata barbaadaara. Abiyyi kan kee akka itti gaafadhu Jawaarii kan kee akka itti gaafadhu dhimma kiyyaa miti dhimmi mootummaa dhimma biraati mootummaa irraa waa gaafachuu jira yeroo kanatti sin gaafadhaa dhufeeree Abiyyumaan gaafachuu jira malee maal keensi gaafadha. Rabbaashee tokko jira kan waa tokko baddaa keessaa qabamee dhufe kan waan ta'e dubbiin beenne jechuudha. Isinii galee kanarraa kan ka'e ummanni keenya maal ta'u dhufe rakkinni gaafa sana ummanni keenya gaafa sana walirratti uume jechuudha. Lammii biraatii kan dhaqee du'e waan jarri irratti wal dhaban hin beeknu taaksii taa'ee achii gad dhufee kaffaluu ajjeese kana qabatamaan ragaa qabatamaadhaan qabna kan kana hojjete ijoolluma biyya keenyaati. Ijoolluma biyya keenya Oromoo seegalee Oromoo keenyatu akkasitti maal godhan nama lammii biyya biraa lammii Paakistaanii qalanii ajjeesanii inni awwaalan sawaaga taaksiiti ni awwaalan seegalee qalanii awwaalan. Mootummaan kana baasuun dirqama jiraati mootummaan Saawudii waan kana duukaa bu'anii hordofanii maal akka ta'e eenyu waan kana godhanii lammii kamtu akka godhe lammii kamtu du'e itti gaafatamummaa qabu ati qaamaa qabis dhiisis dur biyyatti seera beekis seera wallaalis seera dirqama sirratti tol barbaadanii gaafa dhufanu kan ajjeese ishaaraan lafa jira biyya kana akkasiin barristan kanas miti seerri lafa jira seerri beekamaadha. Akkasin jettan miti seerri fiixee tokko si qabnaan lafa jeessa si baasa. Fakkeenya kun si himaan booda xiqqoo si kanarraa gabbu'ee ka'e. Erga gaafa sanaati naannoon Janaadiriyyaa balaa ajaa'ibaatu harca'e bakki ijoolleen keenya itti haara galfatu ooyiruun ijoollee keenya ooyiruun Oromoo Amaarachi keessa hin jiru. Ooyiruun ijoollee Oromoo kutaan Janaadiriyyaa gaafa sanarraa kaatee cufatti. Namni soba jedhee albeenaan dubbatu awwaleen sobda waan kana jedhe. Ooyiruun Janaadiriyyaa ka ijoollee keenya qabee jiru yoo xiqqaate ijoollee 1000 lakkaaman gaafa sana cufate. Gaafa kam cufate? Sigalee gaafa lammii lama achitti ajjeesanii awwaalan. Kana qofaan dhaabateere shiftaaleen manfuwaa ta'an ijoolleen keenya Oromoodhuma keenya Amaaraa miti Tigree miti Walaayittaa miti Oromoodhuma keenya afaan keenyaan isinitti dubbataa dhaggeeffadhaa. Nutuma warra Oromoo jedhamu numa warruma afaan kana dubbatu numa warra gadi bahee logagu kana numarraa afaan keenya dubbataa aadaa keenya baadhataa bigaalaa Hindii cabsanii waraananii sigalee barbadeessanii mootummaan jidduutti argamuun dirqama. Gaafa dhufee argu ka kana godhe Itoophiyaadha. Lammii Itoophiyaati gaafa kana kan gadhu. Ni usaaree mootummaan usuun tarkaanfii irratti fudhachuu eegale. Tarkaanfii inni fudhatu maal inni funaananii qabuudha. Gaafa qabamee uummanni kun iqaamaan qabu waraqaa eenyummaa takka hin qabu viizaadhaan hin dhufne akkuma kootiif kee akkuma sana laalaaru kana karaa lafaa dhufe hidhamuun dirqama ta'e jechuudha. Biyya seerri biyya kana keessatti seerri akka kana hammaatu keessa taa'ee uummanni keenya badii dalaga. Tole ka badii dalageetii balleesse. Jarana nama Janaadiriyyaatti namni waa balleesse yoo danatee nama 10 hin ga'u. Ka qaba immoo
nama 10,000 ga'a. Soba naan jedhaa gadi baati. Kan sababa jaraa qaba immoo nama 10,000 ga'a. Kan sababa jaraa dachee nyaate immoo nama 10,000 ga'a. Kun maaliif ta'e? Itti yaadnee furmaata walii kaa'aa deemuun barbaachisaadha waan akkanaa irratti. Dhiisaa wanti kun badiidha. Saba keenyaafis hin tolu. Ijoollee keenyaafis hin tolu. Rizqii keenya nurraa citaara. Rakkina keessa nu buusa jennee wal gorsuu danda'u nurra jiraata. Maallaqa namaan fuudhinaa. Naman ajjeesinaa. Naman saaminaa. Naman buutinaa. Hin kijibinaa ta'uu jennee wal gorsine barbaachisaadha. Kana kan fide kana. Seenaa tokko isiniif hima kan biraa. Seenaan biraa hiriyaa kiyya tokko asii erga qabame jabeenya seera biyya kanarraa kan ka'e maal akka ta'e seerri biyya kana hammeenya ammamii akka qabu xiqqoo sii takka akka inni garaa laafessummaa hin qabne biyyi kun namni badii balleesse seeraan itti gaafatama. Seera bira darbeeyyuu humnaan itti gaafatama. Sagalee wanti namni badii balleesse biyya kana keessatti akka nama gaazii ofitti rafarrafee of gubee manallee gubee balleesseeti. Biyya kana keessatti yakka xiqqoo sii dalaguun ofis balleessaa, hiriyoota ofii balleessaa, maqaa biyyaas balleessaa, maqaa saba guutuu kanallee maqaa ardii Afrikaa yookaan ardii gurraachaa balleessuudha biyya kana keessatti. Biyya kana keessatti badiin xiqqoon hin jirtu. Badii malee namni hidhamee dachee nyaatee afargadee nyaataara. Fakkeenya manatti kaasansimaan hima. Obboleessi kiyya yookiin hiriyaan kiyyaasii narraan fagaatu yoo fagaate kiiloo tokko narraa fagaata. Yoo danate sumaayyuu meetira 800 waan akkasii ta'a. Mucaan wal beennu wajjiniin nyaannu namni kana keessa na laalaaruus ni beeka waan kana sirriitti. Obboleessi kiyya kun nama rabbiiti. Haqa namaan fudhatu, hin saamu, hin sobu, nama salaatu, namallee quraana haffazee jiru. Qabadhaa. Hin sobu, hin kijibu, takka irratti hin argine. Nama dhugaa dubbatu, haqa namaan barbaadu, san irratti immoo quraana haffazee jira mucaan. Maasha Allah tabaaraka rahmaan. Haafiza quraanaati jechuun. Fajaadhuma tokko guyyaa takka malaa dhabne nuti. Maal akka ta'e wallaalle. Istiraahaa wayi dalagaa istiraahaa banaa jira argatanii fudhatanii deeman jechuu dhageenya nuti. Maal godhanii istiraanni waggaa 8 waggaa meeqa keessa taa'e dhufanii keessaa qabanii dawriyyaanii fuudhanii deeman. Kanuma qofa dhageenya. Araba yoo gaafannus mucaan qabamee deemeera qofa dhageenya. Tayyib. Akkamitti qabame eenyuun gaafan? Yoon qabame akka isaan gaafatamu. Arabni itti siqanii gaafatan hin jiru. Edaanuu dubbii dhaggeeffadhaa waa inni itti qabame isiniif hima. Waa inni itti qabame. Waa inni irratti qabame utuun isiniif hime nan amantan. Waa inni irratti qabame utuun isiniif hime hin amantan. Maal isinitti fakkaata? Inni mucaan miskiina waa namaatti hin bu'u, hin hatu, hin saamu, sigalee haafiza quraanaati kanarratti ganama gadi baheeti. Utuu karaarra deemu jawwaala kashaafa Nookiyaa Riyaala 50 sana lafa arge. Na dhaggeeffadhaa gurra naa kennaa dhaggeeffadhaa daraa. Dubbiin kun hunda keessaniifuu qoricha taati dhaggeeffadhaa. Jawwaala kashaafa Nookiyaa Riyaala 50 lafa arge. Gaafa lafa argu jawwaala kana keessa yookaan bilbila kana keessa sim kaardii yookaan shariyaatu jirti. Bilbila kana fudhateeti fidee hiriyaa isaatti kennee bilbila kanaan lafa arge bilbilli kun keetii jedheen lakkii kootii mitii ani hin beekuu jedhe. Qoosaadha naa kenni kan jedhu irratti wal qabatanii dhiisee borsaa buufatee innumti lafa arge kun fudhatee gurfaatti gale. Gaafa fudhatee gurfaatti galu sim kaardii keessa jirti sim kaardiitti keessaa baasee gatee sim kaardii ofii keessa kaa'ee sigalee itti fayyadame. Edaanuu bilbila sana namni gate nama hamaadha. Nama waa balleessee jiru, nama qadiyyaa qabu, murtee barbaadaaru mootummaanuu barbaadaaru nama akkasii. Sigalee. Gaafa kana inni waan ofirraa beekuun qabu lafti nagaadhuma akka eegasiiteedhaara bilbila kana lafaa argate nama harkaa hin hanne dhaggeeffadhaa. Lafaa argee fuudhee sim kaardii isaa qofa keessa kaa'ate dhufanii biyyi kun biyya hamaadha jedhan.
biyya kompiitarri xaxawware biyya jireenyi fagaate bade biyya bakka aniifati yaannu kanarra dabarfate fagaate waan itti hojjetu tokko tokkoon ta'anis ilaalu. Sababaaf si barbaaduu dhiisan malee si arginaan dhukkeessitti godhu qabatan gurbaa dhufan jawwaala kashaafa simkaardii qofa keessa jira sanuu simkaardii baasee gateera mucaan keessa mubaahita yookaan immoo insaa yookaan immoo humna tika biyyaa kan jedhantu jira. Humni tika biyyaa kun gurbaa dhufanii harkaaf miila walitti xaxanii fuudhanii deeman. Gaafa fuudhanii deeman makhraj khamsaa warri makhraj khamsaa beektan as existii 5 existii ennaan jira manni tokko manni hidhaa hamaan lafa jalaa tokko kan warri dhaqee qofti yookiin warra odeeffate qofti beeku achi galchan mucaa maaliin makiinaa hattee nama ajjeefteedhaan mucaan waa tokko hin goone bilbila lafa argate mucaa uffata diimaa uffisanii harkaan miila walitti xaxanii makhraj khamsaa buusan eenya baasu makiinaa hatee bilbilli sun makiinaa hatee sigale bilbilli sun namni bilbila sanaa makiinaa hatee akkasitti yakka akkanaatu ummata keenya irratti raawwataara. Yakka ani wanti isin hidhaamu waan takka harka namaatiif huccuu dhiisaati borsaa namaatiif huccuu dhiisaati lafa argitaniin fuudhinaa bahuun hin jiru yeroo kanatti waan takka annasiyaa kanan isin hidhaamu kan ammoo obboleessa kana irraa odeeffadheetan har'a kunoo murtee eeggataara murtee akkamii murtee yookiin ajjeesuu yookiin harka isaatti muruu yookiin waggaa hedduu yookaan immoo odimee likkiitti murteessuu taa'ee eeggataara jechuudha obboleessi keenya hiriyaan keenya waa takka wanti inni godhan jiru bilbila lafa argate siniifan himaa biyya akkanaa kana keessa teenyeeti nuti biyya akkanaa kana keessa teenyeeti dhalaa qullaasii sawwarree lafatti rukutaa maali siin faayidaan qabdu silaa sigalee dhalattiis faayidaan qabdunis faayidaan qabu akkas godhaatii jiraanna nuti kana keessa dhaabannee mummas mootummaa kumanna wanti godhu sin jiru gaa kumachuuruma qabna yakka akkanaa qabna nuti biyyi kun biyya hamaadha jarana biyya kana keessatti qoosaan hin jiru wanti tokko dhaqee poolisii qaqqabnaan qoosaan hin jiru jarana irra deebineen siniimu qoosaan Afrikaatti hafe hin jiru yoo beekaasii dhiisuu malee hin jiru yakkan godhinaa yakkati gootummoo hunda keenya maqaa balleessaara kanaaf dubbataarra malee wayi miti kan walirratti gootan rakkoon qabu mootummaa nutti beeka ati Itoophiyaadha jennaan dhimma keetuun qabu ati Itoophiyaadha jennaan Itoophiyaan duruu wal ajjeetti namni Itoophiyaa nama ajjeeseeti rabbitti taqarrubataa kan jedhu beeku jarrinu sigalee inni nu ati wal ajjeefu rakkoon qabu lammii biraa darbitanii hin qabinaa qaama biraa darbitanii hin tuqinaa sigalee egaa kanarratti mootummaa keenya gaafataan ragaa yakka kana hunda gaafannee kan waa hatee qabame haa hidhamu kan waa ajjeesee qabame haa du'u kan nama saame haa garafamu garuu nama rakkatee rakkina baqaaf biyyaa bahee yakkan dalagin mootummaan furmaatatti nu galchuu qabaadha yakkisaa yoo jiraate iqaamaa dhabanii seera yakka mootummaan biyya kanaa baase yakka iqaamaa dhabuu majhuulummaatiin ala warri hin qabne gara biyyaatti akka nu galan warri yakka qaban immoo yakka jaraa adabatanii maaliif hoo galanis biyyatti waan kana hojjetanuuf warra akkanaa galuus hin barbaadu nu hangama kiyyaan galuus hin barbaadu asittis kan rizqii namaa kutaaru jara gallaanis kan rizqii keenya kutu jara waan ta'eef hin barbaadu warra akkanaa warra nama sobu warra nama saamu warra nama hatu warra nama ajjeesu warra bigaala namaa cabsu ammas galuu jaraan barbaadu kan nuti sagalee ta'arruuf ummata warra mazraa keessaa qabame warra hojii irraa qabame warra erga gaafa dhufuutii dalagachuu malee nama gargaaruu malee masgiida jaaruu malee hin beekne warra akkasiitiin waliin hin makini warra yakkaan qabame yakkasaa hudduu isaatti muka cabsanii gaafatan warra nama ajjeese bismillah inni morma isaa irraa hagatan warra nama ajjee harka waa hate harka isaa irraa haa fuudhan
rakkoon qabu kun shari'aadhuma islaamaa takkasi akkasumatti beennas ani wantin sinii dhaamu warra laalaattan keessaa Afrikaa hin jiru biyya qoosaa hin jiru sinii galee biyya qoosaa hin jiru biyya xibbaa xibbee wanti isin jedhan tokko sana keessa hin jiru harka keessan adabadhaa harka keessan adabadhaa harka keessan adabadhaa arabarraa harka keessan ajnabiirraa lammii biraarraa adabadhaa wal waa tokko rakkoon qabu Itoophiyaan silaa wal ajjeesee rabbitti dhiyaataa beekti arabni wal waan feeta wal godhaa rabbi waliin nu uume wanti goonu hin jiru sigale maalasa sigale kanaaf warra seerri qabe sanada yakkaa qabu yakkaa na gaafataman nu jara sanaafis miti sagaleen keenya ammas kan mootummaan nuuf beekuu qabu warra tuu khamrii godhu utuu hatuu utuu butuu utuu nama ajjeesuu qabame khalas gaafa seerri jaraa dhumi hagalan kan nuti barbaadaarri jirru ammas lafa jennee ol jennee nama kanatti makame nama sababa nama yakka hojjeteetiin sababa nama saameetiin sababa nama ajjeeseetiin hojiirraa bahe hojiirraa ajjeefame sigalee rizqiin isaa kutame dudduubni isaa bade fuuldurri isaa jalaa balleeffame warra akka sagalee taa'u jira nama akkanaa nama nagaa nama meeqatu parsantii 90 wayiin siniin jedha obboleeyyan kiyya warra akkanaatu hidhamee jira warra akkasiinuu galuu qabu alaykum salaam wa rahmatullah obboleeyyan kiyya obboleeyyan kiyya ammoo kaayinnan hamma kana dhaamsa sinii dhaamu ergaa biraan qaba warra biraatiif warra kamiif warra paartii mormitoota Itoophiyaatiif gurra kee abbayina dhaggeeffadhu paartiin Itoophiyaa silaa watakka faayidaan qabdan aangootti sol hin baatanu ol baatanii sin argine Itoophiyaa keessas filannoon hin jiru kana kutaa jala sararaa dhaggeeffadhaa anas sinii hima hudduu keessatti muka cabsan sinii hima dhaggeeffadhaa warra dhaggeeffatan na dhaggeeffadhaa sinifan hima Itoophiyaa keessa filannoon hin jiru filannoo wayitii wanti dorgomamu tokko hin jiru hudduu keessatti muka cabsan sinitti hima dhaggeeffadhaa na abbaa shira isaa beeku qofatu biyya bulchee jira hudduu keessatti muka cabse yakkamtoonni yookaan kasaartonni daldala siyaasaa dhimma lammii keenya biyya kanaa jiran ittiin gabaa guddifachuun gonkumaan ta'u asitti dhumne banna malee dhiigni isin biyyatti buuftanii biyyatti dhangalaaftanii ijoollee kuma meeqa fixxanii aangootti isin geessuu isin hin dandeenye nagaa gochuu isin hin dandeenye sammuu isin itti horuu hin dandeenye ijoollee keenya hidhamee mana harka ormaatiin hidhamee jiruun aangootti ol isin baasu daldala siyaasaa isin hin kaasu gabaa isin hin kaasu ageesse nuti kam jedhaaru mootummaadhaan mormaan jiru warra mootummaa mormu barbaadadhaa nuti rakkannee mootummaa gaafataar nuti yakka hojjenneetii miti kan mootummaa gaafataaru karaa ifaa bilisaatiin nuti paartiirraa adda garuu biyya keenya ni jaallanna waa hunda caalaa waan isin yaaddan sana ol biyya keenya jaallanna sis abbaa taayitas biyya keenya jaallanna nuti dhaggeeffadhaa daldalli siyaasaa dhimma ijoollee keenya hidhamtoota biyya Saawudiitiin wal arguu hin qabu warri qaba jedhe immoo isinuu ofumaaf yakka biraa qabdan yoo sagalee obbolummaa nuu taatan nuu ta'a sagalee oromummaa seettan sana oromummaa jettan maal oromummaa sana jettan nuu ta'a sagalee namummaa yoo ta'e nuu ta'a
yoo hin ta'u taate nama afaan keessan qabadha wanti isin fiddee isin jiru nu ajjeeftanii nu dhabamanii nu gootanii mootummaa irratti illee nu kaaftanii ummata illee mootummaa irratti kaaftaniituma jimjimiidhuma waa gootanii walumaa gadiidhuma akkas jettaniituma yeroo gubuudhaan ala wanti gootan takka illee hin jiruuti wal beenna wanti godhame hin jiru lubbuun nama qulqulluu kumni shan gaafanni cicim jedhu namni gatii itti kenna hin jiru in ol ba'e aangootti ol ba'e inni sobuu jalqabe ittiin sobuu jalqabe inni bitachuu barbaade isaan bitate nummoo nama gurguramuu miti kana mormuu qaba ijoolleen Saawudii Arabiyaa jirtan nuuf mormaa nuti nama gurguramuu miti dubbiin keenya dubbii siyaasaatii miti kan nuti gaafataarru dhimma walabummaa yookaan lamummaa biyya sanarraa qabnu inshaAllah jinniin malkaa keessaa bahe habulchu mootummaan amma aangoorra jiru habulchu inni dhufus habulchu Tigreenus nu habulchu abbaan bulchen nu habulchu kan nuti gaafataarru tokkitti qofa biyya keenyatti nu galchaa yakkan qabnu rakkannee biyyaa baane biyya keenyatti nu galchaa warri kana immoo seeraaf yookaan immoo siyaasa ittiin dalagachuu barbaadan barbaadadha nuti nama siyaasaatii miti rakkannee biyyaa baane isin qeerroo 500 fixxanii xabgootanii dhiiga jaraa lafatti sukkuumtanii gatii jaraayyuu hin kaffalle nu ittiin dabalataniidha enne kan jennu akka jiraataa Saawudii Arabiyaa hidhamaa tokkootti an akkasin siniin jedhu hanga lubbuun kon gogeenya keessaa booda an daldala siyaasaatiif hin galu abbaan bitamuu barbaade bitamaa abbaan gurguramuu barbaade gurguramaa nuti kan barbaannu fedhii biyya sanarraa qabnu lammii biyya sanaa waan taaneef biyyi kan keenya nu fudhachuu qabdiidha malee siyaasa abbaan Jawaariin deeggaru maal abbaa woo barbaadan taatan jiila haaduun qaba jetteedhaan qaallittiin wannoon sana ufuu nuti isinirra warra siyaasaa kanarraa jiila qabna wal dadhabdaniiti nu dhiiskitanii dhiiga keenya qaqqaammattu wal mo'achuu dadhabdaniiti gar tokkotti wal baasuu dadhabdaniiti nutti gad dhuftanii nu ajjeeftanii nu iyyisiiftanii ofii ibsattu yoo nuti diine malee warra hin jiraanne jira sigale nuti kan barbaannu mootummaa amma aangoorra jirus isa siichi dhufus lammiin kan keenya biyya bakkee taa'uu hin qabuudha galuu qaba warri akka qabu yakkaan haa gaafatamu warri akka hin qabne nagaadhaan jiru galuu qabaa gaafa gallee waan barbaanne hojjechuu mirga keenya nuhi rakkoo keessa jiru siyaasa nutti hin fayyadaminaa nuti nama siyaasaatis miti isin ummata galata hin qabne bar sigale sagalee ijoollee keenya nuu ta'e jennee gaafa nuti iyyinee warroo kanatti iyyinu warra sagalee nurraa qabatu warra haala qilleensaa malee dhageenye gurrisaa kanaaf ani ammas taanaan ijoollee keenya tokkoffaa ijoollee keenya warra hidhamanii jiranu warra qulqulluu qabaman sagalee taa'arra warra kaayyakki keessan sin haa baasu ammas taanaan mootummaan biyya keenyaa imbaasiin yookaan qaamni dhimmi kun ilaallatu hundi furmaata hatattama ka hunda qabatu jechuudha ka hunda keenya qabatu sigalee ka hunda keenya qabatu ka ijoollee dhiiraa qabatu ka ijoollee dubaraa qabatu ka ijoollee hunduma qabatu ka magaalaa Riyaad ka magaalaa Makkaa Khamis Mashiid akkasumas naannolee ummanni keenya itti hidhamee jiru jeezaanfaa Tigroota achi baay'ata sigalee warri akkasi hundi isaa kan kana qabatu ijoolleen keenya biyyatti nu galuu qaban lammiin kam lammii Itoophiyaa ta'e galuu qaba jarana noo xiqqaate naannoo kuma mootummaa nu amane bar kuma 8 jira di amane Saudi press hidhamtoonni Saudi Arabiyaa keessa Itoophiyaan seeraan hidhamanii jiran
iqaama malee hidhamanii jiran 80,000 jedhi amane. Inni amanamne hoo inni yakkaan qabame mana hidhaa si lafa jalaatti darbame meeqa jira. Warri kun galuu qabudha. Gaafa galu immoo galiitii ifa bilisaatiin galiitii guyyaa takkaatiin galiitii torban tokkootiin galuu qabu. Malee irraa namni 5 namni 6 galfamee hin barbaadu waan akkanaa. Irraa namni 200 300 galfamee 80,000 keessa namni 200 yoo gale hiikan qabaatu. Jiddaa nama 500 galchanii galchin hin ta'u. Dubartoota ijoollee akkanatti hin ta'u. Kan nuti barbaannu hurrumtaadhaan biyyi keenya waan qixxee ta'eef galiitii kanas qixxee keessaa qooddannee galuu qabna. Gallee biyya keenyatti waan baanetti bahuu qabna. Sini galee kan nuti gaafataarru kana Amaaras ta'e Oromoos ta'e galuu qaba. Inni yakka qabu yakka isaatti gaafatamuu qaba. Seerri kana. Inni xabate xabasaa afixatu. Sigale mootummaan amane bar amane 8,000 mee tilmaamaa sin 8,000 dhaate tilmaamaa wanti Saawudi Arabiyaa keessa jiru Itoophiyaan lammii Itoophiyaa seeraan hidhamee jiru kan iqaamaan qabne nama 8,000 kana keessaa 13,000 warra yakkaan qabameedhan achi deebi'aa ilaala 8,000 jetta rabbeedhi 8,000 maaliiti wallahi 8,000 Saudi press gabaase kan an kijiba sinitti maan jiru sanuma manani barjarri manaatika Saudi keessa wanti jiru hundi 8,000 sana keessa 13,000 warra yakka qabu jedhan dhagaattu miti Saudi press tu kana gabaase dhaqa laala wanti ni jira right qaba kanaaf hidhamtoota keenya nu gadhiifamuu qabu. Obbolaan keenya nuuf gadhiifamuu qabu galuu qabu. Sigale galuu qabu. Kanarratti sagalee nuu ta'a. Kanarratti ol kaanee sagalee sin gaafanna nuuf ta'a. Bakka jirtanu dhiibbaa nu godha. Dhiibbaa yoo gootan immoo dhiibbaa qulqulluu. Dhiibbaa lammii qulqulluu. Nuti lammii qulqulluudha. Kan nama ajjeefne hin jirru. Saamnee biyyaan baane. Hannee biyyaan baane kijibnee biyyaan baane sigalee kana waan ta'eef nu qaqqabaa achi keessatti dubartoota ulfaatu jira daa'immatu jira sigalee nama dhukkuba daddarbaa garaagaraa qabutu jira. Kana bakka tokkotti gaafa jumlaamaa dhaqe waan dhufu isinuu beektu jechuudha. Immoo addeebinaan warri irraa qabame kun fakkeenyaaf abbaan manaa qabame haati manaa manatti hafte yookaan ulfaa yookiin mucaa of jalaa qabdi dalagaan galtuu hin beenna jireenya biyya kana keessaa tokko wal beenna akka inni ta'e eenyu akka rakkataa jiru eenyuuf akka intini ta'aa jiru. Intali dubaraa ta'u gaafa haati manaa abbaan manaa irraa qabame kan mucaa of jalaa qabdu ulfa garaa qabdu eessa haadha sitti deessi. Da'umsa immoo waan dhufu hin beektu akka da'umsaatti. Yeroo da'umsaa kana yeroo tokko fakkeenyaaf rabbiin waan kana isinitti hin fidinii opereeshinii malee hin dahamu. Opereeshiniin immoo birrii meeqa riyaala 5,000 ol 6,000 7,000 hunda kana waliin beekna hundi keessan namni waliin wallaalli hin jiru kana hunda isaa eessaa dhufa kun birriin kun hundi eessaa haa ba'u. Sini galee karaan cufaa asiin hin jiru kafalatanii galuudhaaf karaan cufaa biyya duniyaatti dhufuudhaaf akka waan ulaagaa hanqanne biyya duniyaatti dhufne nuti ta'e jireenyi. Kanaaf bakka jirtanu sagalee nuu ta'aa sagalee lammii qulqulluu nuu ta'aa nuu gaafadhaa eenyu na ta'u. Yaa mootummaa keenya yaa isa biyya bulchaattu yaa abbaa amantaa yaa abbaa aangoo hundi keessan bakka jirtanu nuu birmadhaa. Nuti waa balleessuudhaaf sin gaafataa hin jiru. Simmiidhaadhaa sin gaafataa hin jiru. Mirga keenyarraa sin gaafataarra. Mirga keenyarraa ismaa immoo harka hidhamnee teenye sin gaafataarra. Rabbi sin gaafata wallaahi.
harka hidhamnee harki keenya hidhaa jira teenye sin gaafataarra kabalamaa dhiitamaa mana hidhaa sana keessa waan jiru tokko tokkoon utuu isinitti himne achi keessaa gabbaafameeti namni jal'ate fakkeenyaaf namni gadi hin jedhu miti kaaka kiyyaa kun namni tokko tokko kan qal jedheetuma dubbii jaallatu jira kaaka kiyyaa kun gadi baafameeti hidhamee ijoolleen lammiileen saawudee kun poolisoonni haaraan kun rukuttaa irratti barsiifamti kana dhageessanii quba qabdu isin intini taane jechuudha ispoonjii wayii kan namni irratti rukuttaa baru jira beektaa qaama poolisootaa keessa warri galee bahe si galee irratti kan itti booskii bartu namni xiqqoo rabbashe mana keessaa gabbaasanii harka isaa duddubbatti hidhanii fannisaniiti booskii fi dhiidichoo sirratti baratu kakkanaa fayitu jira wallahi mana hidhaa keessa dhugaadhaan isinitti maar kun lammii keenya irraan barbaachisu yoo galle nuu isinii wayya lammii kamiifuu isa mormuufis yoo galle isinii wayya nuufis isa wayya maatii keenyaafis isa wayya nuti bor nama bultii ijaarannee bultii gaariidhaan yookaan immoo barri kun hin jijjiirama bara badhaadhinaa tokkotti baanee bara gaarii tokkotti baanee jiraanna jennee hawwinuudha hawwii kanaa qabna karaatti nun kutinaa dira kaan maatii kottaa waa jijjiira jedheeti isii qaburraa isinii liqeessaa isii qaburraa tiiviidhaan isinii godhaa isii qaburraa waa meeqa isinii godhaa maatii ofii irraa qonxoree borsaa kaa'ataa yoo naga'eedha hadiraa karaatti nun kutinaa kichuu baay'ee karaatti cituu deemaara akka kanatti yoo itti fufe nama baay'ee karaatti cituu deemaara lammiilee hedduutu karaatti cituudha deemaara lammii qulqulluu hedduutu karaatti cituudha deemaara waan kanarraa nu baraaraa kan nu baraaruu danda'u qaama tokko qofaa miti mootummaa qofaa miti mootummaa noo rukutanii kaasan malee hin ka'u nuuf kaasaa karaa qulqulluudhaan nuuf kaasaa hin galuu qabna nuti galuu qaba lammiin keenya waa balleessinee biyyaan baane yakka biyyaan qabnu sini galee hanneen baane hatuudhaaf hin baane utuu hanna ta'e biyya hin gaatu finfinnee keessatti facaane iyyuu hin gaa maali hannee abbaa barbaane akka hatee meeqatu onnee baasee meeqatu jismii baasee jira lakkii dalagannee taa'amnee jiraanne jenneet biyyaa baane nu qaqqabaa nu kun yoo hafne bor sin fayyaduu mala ta'a qaama gamarlachuu jiru sin fayyaduu mala ta'a sin fayyadna hunduma keessanuu faayidaa qabna har'a masgida ijaaraarra magaalaa keessatti baadiyyaa keessatti masgida garaa garaa ijaaruu jirra argaattu masgida maqaa ijoollee saawudiitiin ijaarame utuu kaatee ilaalte Itoophiyaa keessatti parsantii meeqa ta'a warra Ameerikaa jiran hojjenne warri lammii Awustiraaliyaa jiran hin hojjenne waan nu hojjenne warra Euroopiin jiran waan nu hojjenne hin hojjenne warra biyya biraa jiran hin hojjenne waan nu hojjenne hin hojjenne waan dan hojjenne beeta kiristaanii hedduu ijaarre mana amantaa hedduu ijaarre nama buqqee waa meeqa gargaarre mootummaarraa qaawwa hedduu cufne si galee abbootii amantaa kufan danuu ol kaafne artistoota kufe hedduu isaa ol qabne nama buqqee hedduu isaa manatti deebifne sini galee rakkataa meeqayyi rakka baafne galata rabbiitiin alhamdulillah rabbil alamin nama akkanaa illee nu godhe madrasaa hedduu kan bara meeqa cufate deebifne ijaarre madrasaa haaraa meeqa lafaa kaafne ijaarre kaa hedduu hojjenne ammas immoo utuu haalli nu mijeeffame ammas biyya keenya guddisuu keessaa namni duubatti deebi'u miti nuti lammiin keenya biyya alaa jiru biyya araba jiru utuu haalli nu mijate waan gaarii hojjechuudhaaf lammii gattaa'u miti wallahi lammii gattaa'u miti lammii of qabu miti isii qaburraa kennuu bare kennee fudhatee bare lammii kanaa waan barreef taaneef ammas gatamuu hin qabnu nuuf birmatamuu qaba bor faayidaa qabna har'allee yoo harka namaa jiraanne faayidaa dhabne wama tokko isinitti fakkaachuu dinne dhiibbaa isin irratti gochuu dadhabne bor faayidaa ni qabaanna siniifis ilmaan keessaniifis biyya sanaafis si galee qabaachuu waan malluuf
bakka jirtanu sagalee nu ta'a nu fudhaa mootummaa kana dhibba itti nu kakaasaame namni nu dhaggeessa mootummaa kana itti nu kakaasaa namni fira keessaa hin qabne jiru nu kaasaa hin galla asitti miti nuti siyaasan dubbatina nuti kaafaa os miti baabaa os miti aabaa os miti caacaa os miti piippiis miti baabaa biltsiginnaas miti nuti namummaa keenya nu fudhaa sini galle namummaa keenyaan gad nu fudhaa gara biyyaatti gaafa biyyatti galle waan taane taana nama biyya jiru waan godhuu danda'a si galle biyya keenyatti nu galchaa rakkinni biyya Saawudii kun danateera namatti mannus hin qabnu jara dhaggeessatti gadi qabannee dhabnee xaaxeeruu keessaa bahara borsiin fayyanna ofitti nu fudhaan siniin jedha waan isin irratti dheeradhee dhiifama kaarraa qabu kanuma yakki nuti qabnu hedduu jira yakka keenya rabbiin kan nurraa qulqulleessu ani nama na laalu wanti isinii dhaamu yaa nama hattuu yaa nama hattuu yaa nama hattuu yaa nama miituu xiqqoo seetee obboleessa kee miituu yaa nama humnan qaba jettee nama miitu rabbii keessa sodaadhu dhaabadhodha ammaan booda kala sirra balaa kan keessanii kan kanaan nu ga'e balaa keenya kan kanaan nu ga'e yaa nama maallaqa namaa fuutee jirtu deebisi yaa nama hattuu deebisi yaa nama ajjeeftee jirtu bakka jirtu adraa rabbiin sodaadhu gaadhiisi yaa nama maallaqa nama suuqii namaa cabsitu yaa nama shaakuu shaborsaa kaattee mataa namaa rukutaa deemtu sumaanan jedhaara rabbii kan keessa sodaadhu sasi kalqe balaa keessanii balaa keenya kan kana hundaan nu gahe yaa ijoollee dubartii yaa shamarran mana arabaa dalagdan warqii arabaa hattanu warqii madaamii hattanu ittaqillaa rabbii keessa sodaadha yaa warri ijoollee sabiyyii ajjeeftanii baddanu rabbii keessan sodaadha warri warqii madaamii hataattan warri birrii jalaa hattanii baddan warri meeshaalee mana keessaa hattanii baddan rabbii keessan sodaadha sababa keessanii kan kana hundaan nu gahe rabbii kan kee keessan sodaadha badiin xiqqoon qabdu sini galee kanan siniin jedha hundumti keessan bakka jirtanu har'arraa kaasaati du'aa rabbitti harka keessan ol fuudhaa rabbiin immoo namaa badii hojjetu namarraa hin taqabbalu badii keessan irraa buqqaa waan of beektan hundi keessan of beektan waan godhu namni nama isa caalaa namni bisa beekoo jiraatu rabbiin qofa si galee kanaaf waan godhaa jirtu hundi keessan of beektu waan ta'eef jabaadhaa keessaa deebi'aa tasgabbaa du'aa rabbiin nuufdhaa rabbiin mana nama biraas hin qabnu humna biraas hin qabnu gama mootummaatis akkasumatti iyyaa jirra bifa kanaanis itti iyyataa jirra gaggaafataatii jirra deebii hamma argamutti kalas keessaa dhaabadhaa namni badii gootan hundi keessan badii keessan toobadhaa istighfaara jedhaa rabbiin faqultu istaghfiruu rabbakum innahu kaana gaffaara abbaan feetan badii meeqa dalagdee rabbii kan kee dhiifama gaafatte rabbiin kan kee dhiifama siif godha har'arraa kaasee warri nama hattu har'umaa kaasee dhiifama godhi rabbiin kan kee halkan kee ol ka'e dhaabadhuuti yaa rabbi naa dhiisi jedhi warri zinaa godhaatu yaa rabbi naa dhiisi jedhi ol ka'e hin dhiisa rabbiin hundumti keessan uyyuu warri maallaqa namaa hattan warri warqii namaa hattan warri meeshaa madaamii mana keessaa hattan hadhumarraa ol kaati yaa rabbi jedha harka keessan ol fudhaati rabbiin wallaahi isinii dhiisaadha dudduubban deebi'u rabbiin hanga isin itti deebitan caalaa wanti ni gammadu hin jiru waan ati eegasii hojjette hunda isaa siif massaa rabbiin dileet godha dileet si godheeti khayriidhaan bakka sii buusa har'umarraa kaasaa yeroo ittiin ga'ina ammarraa kaasaa salaata ishaa kana sagadaa rabbii keessan itti deebi'a hundi keessan wallaahi yursilis samaa alaykum midiraara ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا يؤسر ربك سنتجدي بتاني سمائن إزغارا وانغاري سيني بوسا لفتيس وانغاري والسيني بيقلش المانغاري سيني الالشا ما لقنس هدو سيني أرقما جد ربين سورة النوحين كزد كنافي
gara isaa deebi'aa, istighfaara godhaa, toobadhaa. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.